argamee akka jiru kan hojii keenya ilaalu waan ta'eef uffata isaa caamsituu boqqaa mataa ammaaliifam ta'e gooftaa jira. Yeroo itti waldaa kanaaf boqqaa mataa fuudha. Garuu namoonni hundinuu caamsituu boqqaa mataa ta'e jira. Dhugaatti namni hundinuu boqqaa mataati. Yeroo inni itti kadhachuu qabu, yeroo boqqaa booddeeti, yeroo inni itti jireenya isaa sakatta'uu qabudha. Kanaaf faarfannaa kana namooti waraqaa isaa isin godhanii akkasuma isaan sana jiru bifaadhaan hojii faarfachuu dandeessu. Hundi keenya hafuura keessa galee faarfannaa hojii faarfachuu waan qabuuf.
Horicha fayyina kennu baala giliyaanii nu sukkuumi. It's a fine